Tiyu. 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 Gootitti jaalala. Burqaa jaalalaaf kunuunsa. Isan si argadde boqodde. Maashaallah fee kooti siif urgufa buuse. Isa dhugaa sii jala. Dhalachoo kooti kaasee seenaan amma irratti jiraadhee qixxaati jireenya koo keessa dhufte kaaseetu qalama gurraachaan barreeffame. Inni kaan diimaan akka jirutti 50 gati. Baay'ees jaaladhanis natti mun barbaachisu rakkina qabu. Sinu badha. Jecha keerraa fuula keetu dubbata si. Fuulli kee irraallee xiqqoo sirrii miti garuu isa keessaan ilaala. Baay'ees jaaladha. Inni ulfaata jaalala ibsuun tiyyaa. Yeroo nas taa'ee ibsu salphaadhaan zaynatti. Ilaa akkuma kana nama keessaan bahu jaalalli. Ana amma dirqamaa nan baasan of keessaa kottu ba'i maal hojjettan keessaa jedheen jaalala kee of keessaa baasa tiyyoo kun. Hirku. Guyyaa gaafa bilbiltee guyyaa gaafa machooftee na arrabsitee yaadatta? Arrabsuu badaa yaadadha. Yeroo sabaan gaarii malee isa arrabsuu badaa yaadadha. Kamti yaadattati? Guyyaa machooftee sana eessa turte? Machaayiman ture muka wayii jala dhaabadhe akkan sii bilbileera yaadadha. Muka guddaa tokko jala tirkadheeni. Muka hirkoo ta'e naa laata inni moo isa miti. Doo wayii dhaabadhee sii bilbilee. Qoosaattiin jiru hirko. Eessa turte galgala san? Galgala manumaan buleeka. Manumaan ture harmee ayyoo fa'i wajjin haasofne. Qaanoftu. Qaanoftu? Maalan godhe? Maalin godhetti as deebistee na gaafattaa hirko. Maal akka goote hin beektu? Isa machii taanaan dhiifama walii gooneerra hoo jedhee. Guyyaa gaafa sana nati facaafattee sii biqileera. Guddifadhu. Maaliif na arrabsiista as biiroo koo biratti waamti maaf na arrabsiista? Maaltu biqile maaltu faca'ee maaltu ture yeroo waan faca'e hin jiru. Moo dhugaatii isheen irraa dhugee facaasetu biqile. Burqaa jaalalaaf kunuunsa. Isan si argadde boqodde. Maashaallah fee kooti siif urgufa buuse. Isa dhugaa sii jala. Dhalachoo kooti kaasee seenaan amma irratti jiraadhee qixxaati jireenya koo keessa dhufte kaaseetu qalama gurraachaan barreeffame. Inni kaan diimaan akka jirutti 50 gati. Baay'ees jaaladhanis natti mun barbaachisu rakkina qabu. Sinu badha. Jecha keerraa fuula keetu dubbata si. Fuulli kee irraallee xiqqoo sirrii miti garuu isa keessaan ilaala. Baay'ees jaaladha. Inni ulfaata jaalala ibsuun tiyyaa. Yeroo nas taa'ee ibsu salphaadhaan zaynatti. Ilaa akkuma kana nama keessaan bahu jaalalli. Ana amma dirqamaa nan baasan of keessaa kottu ba'i maal hojjettan keessaa jedheen jaalala kee of keessaa baasa tiyyoo kun. Hirku. Guyyaa gaafa bilbiltee guyyaa gaafa machooftee na arrabsitee yaadatta? Arrabsuu badaa yaadadha. Yeroo sabaan gaarii malee isa arrabsuu badaa yaadadha. Kamti yaadattati? Guyyaa machooftee sana eessa turte? Machaayiman ture muka wayii jala dhaabadhe akkan sii bilbileera yaadadha. Muka guddaa tokko jala tirkadheeni. Muka hirkoo ta'e naa laata inni moo isa miti. Doo wayii dhaabadhee sii bilbilee. Qoosaattiin jiru hirko. Eessa turte galgala san? Galgala manumaan buleeka. Manumaan ture harmee ayyoo fa'i wajjin haasofne. Qaanoftu. Qaanoftu? Maalan godhe? Maalin godhetti as deebistee na gaafattaa hirko. Maal akka goote hin beektu? Isa machii taanaan dhiifama walii gooneerra hoo jedhee. Guyyaa gaafa sana nati facaafattee sii biqileera. Guddifadhu. Maaliif na arrabsiista as biiroo koo biratti waamti maaf na arrabsiista? Maaltu biqile maaltu faca'ee maaltu ture yeroo waan faca'e hin jiru. Moo dhugaatii isheen irraa dhugee facaasetu biqile.